Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellam Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu. Qaamni koo uumamaan warri keenya yeroo haasaanii mucaan koo dhalatee bakkas ta'e jedhu maameen kiyya garuu akka ogeessonni fayyaatti poliyoo. Qaama miidhamaa ta'anii yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu. Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nan hojjedhe wanta na daangessu jiru maanni murtoo kooti nan hojjedha nan jijjiiramaa nan jijjiiras jedhee tan hojjedha waan ta'eef qaamaan miidhamuun koo wantoota nan hojjedhu wantoota tokko irratti gufuu natti ta'e hin qabu. Kasartee beektaa? Daldalli gaanii amalli isaa guddaan amala daldala yeroo seentu silayyuu waa lama qaba. Kassaruu fi yookaan buusuu fi kisaaru. Tokko yoo dabalata yoo dhaban immoo gatii maal argachuu gatii maal binnee gurguruu hojii keenya keessatti sadii nan deemayyuu. Anchi keessaa garuu itti yaadee itti abjoodhee waan hojjedhuuf carraa ta'e kisaaruun kun baay'inaan nan qaqqabe. Darbee garuu fedhii dhiyeessii wal bira darbuurra lamaan sammuu kun nama mudate jira. Isaan immoo hojjeddeen itti of amansiise yeroo baay'ee garuu kisaaruun buusuudhaaf haala nama jeessaa waan ta'eef anaaf kisaaruun yoo mudannoo ta'e isa boriitiif immoo bu'aa qootee mudannoo ta'u. Kana dura uleetti yookaan mukaan deeggaramuun deemaa kan turan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'aniiran hin irraanfadhuu jedhu obbo Nabiyyuun. Daldalaafanii beekii asoosaan daldalan ture. Kusaa magaalaa gudditti Benishaangul Gumuz kanan daldalan ture. Carraa ta'e yeroo sanaa fattishaa kan jedhamu. Sakatta'iinsa kellaa irraa jira. Sakatta'iinsa kellaa gaafatanii fuuldura makiinaa konkolaataa qofa biraan ni ta'a. Gabbinaa isa jedhu waliin ta'a jechuudha. Annaa isaa booddee caalaa ta'e yeroo sana qaama nageenyaatu sakatta'iinsa sana gochaa jira. Innaa warri qaamni isaanii fayyaa guutummaan isaanii hin bu'an. Ana qofaatu fuuldura ta'a. Wayii wattuu naanne qaamni koo miidhamaadhaan jedhee. Naan xinnoo afaan isee osoo na rakkisa ture. Fudhannaan jedhama socho'aa na turfe amma na ifate afaan inni itti deebisuu na tulfaate sanaan booda dullaa koo kana boonu fudhee olee boonu. Gaafa olee koo kana fudhadhu na rukutuuf na jedhee qaamni jedhu hundi isaanii narratti wal ga'anii amma irraallee miidhama guddaa kanarra guddeenyaan baay'ee na duwwaatan isaan na dhufuu qaban. Inni lammataa immoo as finfinnee kan namoota guyyaa dheerafu. Konkolaataa koo qabadhee obboleessa koo tokko boolee kana fuudhuun deemaa jira. Gaafa kun deemu as naannoo piyaasaa kanatti akkasiin dhaabbattee makiinaa dhaabbattee ni bu'a. Makiinaa dhaabbattee gaafa bu'u raayidii wayii gaafata namicha. Raayidii booleetti na geessii jira nama gara alaa deemuu raayidii. Booleetti na geessii jira. Naan sababii ana argee yeroo sana pireesii kan hin hidhanne pireesii kan hin hidhanne ulee kan qabadhee jira. Gaafa ulee kan qabadhee fuuldura isaa adeemu dhaabadhu naan jedhe. Maali maattanii dhaabadhu naan jedhe dhaabadhe isa booddee fuudhee kennaa qaba. Maalinaan kan taaksii godhadhu naan jedhe. Ani musliima yeroo inni maal jedhaa geeraa raayidii kanaanii meeqaan nageessita booleetti jedhaa jiru geeraa musliimayyuu booleen deemaa jira. Innaa isa booddee fuudhee ittuu makiinaa jaa fuudhee ittuu makiinaa gooliitti jire makiinaa konkolaachisa jireenyi. Isa booddee dhiifama naa godhatan. Innaa dhiifama maalis ni godhaa. Nuyi qaama miidhamtoonni isin akkuma hirkataatti beekama sammuu namoota keenya hundumaa jira qaama miidhamaan hirkataa. Garuu ani immoo warra isaa kaayyoo sana geeddaran jecha sana geeddaran keessaa tokkodha waan ta'eef sirriitti haalaatti laan immoo isaan qabneef hin kenne sirriitti fuudhee warra karaatti suuqanii namicha gabbina bu'aate gara fooliitti mudhee deebi'ee jechuun jedhee raayidii isaa yoo dhabeef isaa fi bu'aate jechuun jalqaba. Ilaalchii fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan
dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun. Hawaasa keessatti illee jechoonni safuu hin qabne tokko hawaasa of eeggataa deeme wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu shaamaa jedhu jechoonni kun illee kan itti fooyya'aa jiru. Fakkeenyaaf amma ani naafa miti. Ani jechuu dandeessa naafa miti amma ani qaama miidhamaadha malee naafa miti luka koon miidhama. Naafa jechuun hawaasa keenya gidduutti waan guggugaa waan dhimma hin baafne jedhama. Fakkeenyaaf kanneen biraa isin jiru duudaa jedhu. Duudaa nama fakkeenyaaf fudhanne buqqee duudaa jedha hawaasa keessatti. Buqqee duudaa jechuun duudaa killee duudaadha kun killee yookaan hanqaaqosa jennu duudaa. Duudaa wanti jedhamu waan mataa miila hin qabne duudaa jedhama. Garuu diishiin gurra isaatii godhatti jira. Maal bichaa rifeensaa dhageettii. Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu. Akka karoora kootiitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaadhaaf galma oolmaa isaatiitiif iddoon itti hojjetee muuxannoo wal jijjiirraa argatee sadarkaa of danda'utti ce'u. Harka namarra qaburraa ofii isaatiin of danda'ee guddina biyya isaatiif guddina saba isaatii keessatti akka inni hirmaata ta'uuf gahee bahuu barbaadame jechuudha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikkuu Fiqaaduu.